Tasuma dhiira durbi dhiisuu hin dandeenye. Gorsa kanatti yoo seeraan itti fayyadamte isheen si malee kan biraa hin feetu. Maaliif dhiironni baay'een jibbamu yeroo muraasni filataman? Durboota biratti dhiirota isaan argachuuf hin dhamaanitu jaallatama. Durboonni ofii isaaniin dhama'uu barbaadu moo? Lakki garuu yoo inni ishee argachuuf humna guddaa baase ishee dhaba. Akkas jechuun durboonni fedhii irraa dhabu yoo inni yaalii guddaa taasise. Eeyyee silaa isheetu isa argachuuf dhama'uu qaba ture. Inni dhama'uun kallattii humnaa sanaa geeddara. Garuu guddaan ishee jaalladha yoon ta'e hoo? Sun gaariidha. Garuu ishee jaallachuu jechuun ofii kee gararraa ishee gochuu jechuu miti. Argachuuf hin dhama'in jechuun maali? Hin ariifatin, tasgabbaa'i. Wantoonni gara kee akka dhufan taasisi. Mirkaneeffannoo ishee irraa hin eegin jechuudha. Kun immoo balaa hin qabuure nan barbaadu jettee hin yaadduu? Ofitti amanamummaan balaa fakkaata garuu sun waan ishee hawwatudha. Garuu yeroo akkas godhu na dhiistee kan biraa waliin yoo jalqabde hoo? Dubbii kanatti yoo sirriitti itti fayyadamte kan biraa hin feetu si malee. Na to'achuu akka hin dandeenye yeroo bartu dhiphachuu eegalti jechuudha. Eeyyee dhoksaa yoo taate kan hin beekamne kan of to'atu ati isheetti araada taata. Ogummaa akkasii qabaachuu nan fedha. Tole maatii koo ta'e. Hariiroo cabe haaressuu fayyisuu akkamitti danda'ama? Akka maagineettiin sibiila ofitti harkisu dubara ofitti harkisuu ni dandeessa. Isheen anaaf fedhii hin qabdu garuu dhiira kan biraa waan jaallatteef immoo miti. Eeyyee sababa dhiira biraaf miti wanta tokko sirraa waan dhabdeef. Anoo amanameefiraa yeroo koos kenneefira miidhees hin beeku maaltu ta'ere? Jabinaan alatti kunuunsuun kee hirkataa si taasisa. Isaan immoo ni hubatu. Maaltu akka isheen narraa fagaatu taasisere? Waan tilmaamamteef kaayyoo kee dhiistee ishee irratti waan xiyyeeffatteef. Maal ishee irratti xiyyeeffachuun koo hariiroo keenya hin jabeessu moo gaarii miti moo? Durboonni kaayyoo kee ta'uu hin barbaadan. Isaan dhiira kaayyoo isaa irratti xiyyeeffatu qofa barbaadu. Waan hundaa koo ishee godhachuun koo gaariin turreere? Sun isheetti kan himu kaayyoo olaanaa akka ati hin qabneedha. Maal jechuu keeti? Jalqaba yeroo wal bartan wal argitan kan isheen sirratti argite kaayyoo kee galmaan ga'uuf fedhii cimaa qabdu sana dagachuu kee sanaadha. Kaayyoo koo irratti xiyyeeffachuun qaban ture ishee argachuuf dhama'uu dhiise. Kaayyoo keef bakka olaanaa bakka jalqabaa kennuufii qabda waan hundaa dura. Amma sirreessuu nan danda'are erga isheen narraa fageessite maal godhu? Ishee argachuuf hin dhama'in, hin kadhatin. Kaayyoo kee haaressi ijaare, hawwatamummaa kee deebisi. Karaa kana ni dandeessa. Dhimmi guddaan ofii koo gad fageessee ijaaruudha jechuudha. Yeroo ishee barbaaduu dhiistu isheen immoo si barbaaduu eegalti. Kanaaf kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu. Ogummaa akkasii qabaachuu nan fedha maatii koo ta'e. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Gaaffii namni ogeessa gaafatu kana. Akkas jedha. Osoo addaan hin kutiin naaf barreessaa turteetti. Sin yaade naan jechaa turte. Ammoo maaltu ta'e? Amma dhimma koo iyyuu hin qabdu. Ergaa koofis daftee deebinaa kennaa hin jirtu. Waan baay'ee duriyyuu turedha. Jalqaba si argachuuf dhamaa turte. Yeroo itti laphee kee bantuuf immoo qormaata si qoruu jalqabdi. Qormaata akkamina qoruu jalqabde? Deebistee waan ati ishee jaallatteef si kabajuu dhiisuu yookaan si jaallachuu dhiisuu dandeessi. Anis akkan jaalladhe ibsuufiin koo akka isheen na dhiistu taasisaa? Jaallachuu kee osoo hin taane amala kee yoo jijjiirte si dhiisuu dandeessi. Amala koo jijjiiruu jechuun maali? Jalqabaa tasgabba'aa turte. Erga isheen jaalala sitti mul'isuu jalqabde immoo yeroo hundaa ishee wajjin turuu ooluu dharra'uu eegalte. Akkas gochuun koo akka isheen na jibbitu nan barbaanne taasisa moo? Akka waan barbaaddutti yaaddi hanga kallattiin amala kee jijjiiruun itti dhaga'amutti. Kallattii amala kootii jijjiiruu jechuun maali? Yoo ati akka durii gaara taate jabaatte dhaabbachuu baatte akka bubbeen bubbisu ishee argachuuf jala fiiguu dhama'uu jalqabde jijjiirame jechuudha. Kana gochuun koo sirrii miti. Miira ishee isa ho'aa ture waliin miirri kees walgite. Garuu miira kee sanaaf booji'amuu hin qabdu turte. Amma ishee argachuuf dhama'uu jalqabuun qabamoo? Lakki. Amala isa ishee hawwatu tasgabbaa fi callisaa ta'uu qabda malee. Ogummaa akkasii qabaachuu nan fedha. Rakkoon qabu. Maatii ta'ii kan biraa seegii akkaawuntii keessa seeni.